daqiiqaa lama gidduutti abbaan koo durbummaa koo fudhate. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha akkuma beektan turtiiwwan yeroo dheeraa booddee sagantaa kana tamsaasuu jalqabeetiin jira. Maarree sababa dhukkubsachuu fi rakkoowwan garaagaraatiin isinirraatii badeen amma immoo deebi'eetiin jira. Gidduu kana viidiyoowwan gadhiisaan jiru laayikii fi sheerii argachaa waan hin jirreef maaloo akkuma durii keessan laayikii fi sheer gochuun na jajjabeessaa jecha seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu kallachumaan gara seenaa kanaatti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 10ffaatti seeraan baradheera. Kutaa 10 ergan gahee booddee garuu barnoota baradhee itti fufuu miti lubbuu kiyya baasuuf iyyuu si'a hedduu yaalii ofirratti hin taasise. Yeroo sanatti jaalallee amanamaa gaarii waantan qabuuf qofa lubbuun koo ooluu dandeesseetti. Jaalallee kiyya abdii godhee lubbuu koo oolfadhe. Haa ta'uutii garuu isa waliin illee hanga dhumaatti waliin turuu waliin ta'uu hin dandeenye. Ni yaadattu yoo ta'e maatiin keenyi ijoolleen isaanii xiqquma yoo ol jedhan maatiin illee gara jabaatee dhalasaa akkanatti hin dubbatu. Ollaan firri guddattuu ijoollee laalanii maali abaaramaan kun intalli abaaramtuun kun gurbaan abaaramaan kun jedhanii yeroo haasa'an yookiin immoo dubbatan dhageessanii yookiin immoo argitanii yookiin immoo isinumtiyyuu ola deemaa tokko akkana jettanii dubbattanii arrabsitanii abaartanii ni beektu ta'a. Darbee immoo dhalootumti kuni dhaloota abaaramaadha namoonni jedhanis hin dhabamanii. Himni yookiin immoo akeekkachiisni dhaloota irratti dubbatamu kuni karaa tokko sirriidha karaa biraa immoo bakka sirriitti hin taane ni qaba. Haatii fi abbaan keenyi cubbuudhaan nu dahanii yookiin immoo nuun dhala nu godhatanii nutis dhala cubbuu qofa yaadu cubbuu irratti humna qabu gaarummaadhaaf bakka hin qabne erga taanee bubbullee lakkoofsa hin qabnu. Maaliif dhaloota abaaramaadhaa of jettanaan jechuu dandeessu? Sababiinsaa immoo hedduun seenaa keenyaa yookiin immoo seenaa maatii keenyaa haadha abbaarra yoo darbe akkoo fakaakayyuu eebba yookiin immoo qajeelin akkan arganneetiif danqaan hulaan karaa isaaniis ta'e karaa keenya nurra taa'e hin dhibu. Oromoon dur isa balleesse yookiin immoo yakka raawwate qofaatti hawaasarraa adda baasee hanga adabbii yakka sanaa argatutti sanyii isaa adda qoodee qofaatti ni kaa'a ture. Ni beektu yoo ta'e hawaasa keessatti warri kun warra tumtuudha, warri kun immoo warra garbaadha, warri kun immoo warra faaqiidha jechuun maqaawwan garaagaraa hawaasa keessatti addatti ni baasa. Akkanuma macaafa qulqulluu fi quraana keessatti illee namoonni cubbuu hojjetan hawaasarraa addatti yeroo foo'aman rabbis adabbii isaaniif malu yerootti kennu bakka hedduutti dubbachuun yookiin immoo caqasuun ni danda'ama. Haati kiyya jalqaba kan dhalatte gaa'ilaan otoo hin taane harmeen ishee garbummaadhaaf mana warra baalabbaataa seentee namichi baalabbaataa sun haadha ishee ulfeessee gaa'ilaan alatti jalqabumaan haati koo dhalattee kan isaan barbaadan intala dubaraa otoo hin taane ilma dhiiraadha waan na ta'eef maaliif dhiira dahuu didde jechuun mana warra baalabbaataa sana keessaa ari'amtee haadha kootiin rakkoo fi gidiraa guddaa keessatti guddifatte. Kana jechuun koo haatumti kiyyallee kan dhalatte gaa'ela qulqulluu keessatti hin turre. Eega sanaatii harmeen ishee yookiin immoo akkoon koo gara dhiira afurarraatii ijoollee garaagaraa 9 deesseetti. Harmee kiyya waliin ijoollee 10 akkoon koo deesseetti. Carraan haadha kiyyaallee kan akkoo kiyyaarraatii baay'ee fagoo miti. Haati kiyya mucaa ishee jalqabaa jechuun immoo anaan kan deesse. Ammas seera qabeessaan gaa'ela godhattee otoo hin taane waraanni mootummaa dargii ganda dhaloota haadha koo yeroo qabatu ganda sana keessas guyyoota 3f yeroo bulu loltoonni mootummaa dargii warreen dhiiraa yeroo ajjeesan warreen dubartootaa immoo gudeeduun dirqisiisuun akka barbaadan itti taphachuun ganda keessa booji'aa darbanidha. Yeroo sana ture haati koo
nama daqiiqaa muraasaaf qofa ijaan argite waliin gudeeddiidhaan waliin ciisuun anaan kan ulfoofte. Ishee qofa otoo hin taane mana sana keessatti ijoollee haadha koo gaggahan 3 gudeedamaniiru. Ijoolleen dhiiraa yeroo sanatti gara dirree waraanaatti kan ergamanidha. Hafuun hin danda'amu kana feeru yoo jiraate rasaasatu isa nyaata. Bifa kana keessattidha anis nama hin beekamne irraa kan hin ulfaa'e akkoo koo birattis kan ani guddadhe. Hanga umuriin koo waggaa 9tti akkoo koo biran ture. Akkuma anaan deesseen haati koo ija namaa sodaattee magaaluma sana gadhiistee deemte. Gaa'ela godhattee ijoollee 2 erga deessee booda anaa umrii waggaa 9 guutuu ofitti na fudhattee obboloota koo 2 waliin 3 taanee mana tokko keessaa waliin jiraachuu jalqabne. Kan nama gaddisiisu garuu akkuma nani haadha koo waliin jiraachuu jalqabeen abbaan buddeenaa koo jibbinsa anaaf qabuun haadha kiyya hiikee ilmaan 2 itti dhiisee gaa'ela gara biraa dhaabbatee jiraachuu kan jalqabe. Haati koo kan ittiin of jiraachistu hagas maratti waan hin qabneef yeroo muraasa erga nu waliin rakkattee booda carraa gaa'elaa argatteetti heerumtee nama sana waliin nu jiraachisuu jalqabde. Ani yeroo sana waggaa 11 ture. Safuu ajaa'ibadha. Akka abbaa buddeenaan fakkeessu eenyuyyuu fakkeessuu hin danda'u. Erga ani dhufee booddeellee nama kanaaf daa'ima tokko deesseetti. Jabduun dubartiin haadha koo gargaartu ana waan na tureef haati koo akka warqeetti na laalti. Anis tolee ishii haa ta'u malee afaan koo keessaa jechi hamaan bahee hin beeku. Akkoon koo seera qabeessaan gaa'ela tokko qabattee hin teenye, haati koos seera qabeessaan gaa'ela tokko qabattee taa'uuf milkii hin arganne. Hafuura dhiira tokkorraatii gara hafuura dhiira gara biraatti ce'uu hidda dhaloota maatii keenyaa kan weerare ta'e. Maarreegaa haati koo nama kanaaf daa'ima deessus haa ta'uutii garuu ammallee namni kun tole jedhee haadha koo waliin jiraachuu hin feene. Akkuma isheen deesseefi nu gargaaruu dhaabee haadha manaasaa kan duraatti deebi'ee waliin jiraachuu eegale. Haati kiyya ammas rakkinatti kufuu kiyyarra jettee haadha manaa lammataa taatee dhiira biraaf heerumtee namni kun nu waliinis haadha manaasaa waliinis ifaaf ifatti jiraachuu jalqabe. Qabeenyallee xiqqoo ni qaba. Nama kabajamaa fi sodaatamaadhas. Haadha kiyyaaf rakkina, isaaf immoo bakka boqonnaa, anaa fi boloota koo 3niif immoo abbaa ta'ee namni kun anaa umurii waggaa 14 jechuun yeroon kutaa 9 baradhurraatii kaasee nu jiraachisuu eegale. Ani beektuu fi sa'aatii kanatti guddoodha. Waan hundumayyuu sirritti nan beekam. Wanti haasa'amu, wanti dubbatamu tokkoyyuu ija koo duraatii hin deemu. Haa ta'uutii garuu akkanuma ta'een carraan haadha koo fi carraan akkoo koo akka nan qunnamne immoo baay'ee tokkon sodaadha. Sababiinsaa haati koo nuti carraan qabnu sanyiima keenyadha jettee waan amanteettuuf yeroo yerootiin wanta natti himtuuf of eeggadhu wanta naan jettuuf carraan koo akka hin banne buddeenni koo buddeen dhiira hedduu akka hin taane jabaadheenis nan kadhadhan ture. Mana keenya keessaa mana amantaatillee kan deddeebi'ana. Kana qofaa miti. Ollaa mandara keenyaa keessatti dubartiin maqaan qabne akka intala abaluu jedhampanadha. Baay'ee tokkon jajamaa. Hamman jajamus nan gahan ture. Akkanuma haati koo immoo sababa koot afaan dabarti. Ni beekama mitiire maatiin ijoolleesaa dhalasaa caalchifachuu barbaada. Ollaa waliin yeroo walitti buutu haati koo intalli koo akka intala kee miti. Intalli kee bar abaluu waliin akkana taate jechuun afaan ni dabarti. Gaarummaa nuti qabnu erga haati keenyi abbaa manaasaa kanatti heerumtee booda namni kun qabeenyallee waan qabuuf mana kiraa keessaa baanee mana jireenyaa maqaa haadha kooti jijjiiree jireenyuma gaarii jiraanna. Inni kun fakkeessaallee waan hin qabneef anis akkuma abbaa koot garaa guutuudhaan isan jaalladha. Barnoota kutaa 9ffaa yeroon baradhu na dhukkubee waggaa 2 addaan kuteen yeroo kana guutuu takkaafillee dhala koo miti jedhee namni kun ofirraa nan fageessine mana yaalaas yeroo na barbaachisu na geessaa ture. Dhukkubni koo otoo na dhiisu otoo natti deddeebi'u otoo na dhiisu otoo natti deddeebi'u barnoota kutaa 9 si'a 2 waggaa 2 keessan deebi'e. Rakkoon kan uumamuu jalqabe anis dabaree seenaa fakkaattii maatii koot kan hin dabalame yeroon kutaa 10ffaatti darbudha. Abbaan buddeenaa koo haati koo buna dhuguudhaaf bakka manaa baate obbolaan koo bakka mana barnootaa deemanii ani immoo akkuma baratame dhukkubsadheen bakka hin ciisutti qabattoo isaa baaftee daqiiqaa yartuu 2 caallessat yeroo kabaja koo na keessaatiif dhukkubbiin maayigiriinii mataa akka malee nama dhukkubu maaltu akka narratti muudamaa jiruyyuu hangan of wallaaluu wanta na geessiseef dhiiga narra yaa'uun ofirratti arge
malee dhukkubbiin durbummaallee gonkumaa natti hin dhagahamne. Carraan haadha koo carraan akkoo koo akka na hin mudanneef baay'een of eegan ture. Sanarraa immoo abbaan buddeenaa koo abbaa koo jedhee kan hin waamu gonkumaa kana narratti raawwata jedheen shakkiisa ofirraan qabu. Eega sanarraatii kaasee dhukkubsadheen sireerra ciiseen beeku nan sodaadha. Mana daadolii koo yookiin immoo eessumoolii koon deema. Icciitii kana akka hin baasneef yoo icciitii kana baase mana jiraannu keessaa akka nu baasu haadha koo akka dhiisu abbaan buddeenaa koo wanta natti dubbateef icciitii isaa baasurra jireenya haadha koof jedheen dhoksadheen qabadhee jiraadhu nan filadhe. Haa ta'uutii garuu abbaan buddeenaa koo haadha kee caalaa namatti toltanaan jechuun sababoota garaagaraa uumee manaa na baasee sababoota garaagaraa uumee haati koo fi obbolaan koo bakka mana hin jirretti natti fayyadamuu saase. Haatiyya abbaa kiyya kanaaf otoon ulfaa'in ani intalli ishee abbaa kiyyaaf hin ulfaa'e. Ulfa ta'uu koo bakka hin beeketti lubbuu koo balleessuuf yaalii taasisu eeglee salphaattis dhulfi gadameessa keessaa ni baha jedheen wanta yaanneef qoricha garaagaraa fayyadamaan ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti akkuma koo barataa kan ta'e jaalalleen koo tooftaan yoo dhibe dhala kee waliin barnoota koo addaan kuteen si fuudheen si waliin jiraadha. Kanaan booddee gaafa hin baasu dhiirri waggaa 18 darbee jennaan gaa'ila dhaabbachuu ni danda'a. Homaa yaadda hin jechuun na bira dhaabbachuu jalqabe. Ofii meezoo saantima sharfee hin qabu mana kireeffatee maatiinsaa kan gargaaraniin hiriyoota isaa waliin jiraata. Ulfa anarraa baasuuf jedhee baadiyyaa deemee hoolaa yookiin horii namaa hatee gabaatti geessee gurguree maallaqa sanaan deemeen ulfa kanani ofirraa baase. Icciitiin akka eegamu waan barbaadamuuf fagaadheen wanta kana taase. Abaarsi karaa akkoo koo jalqabe anaanis ni mudate. Abbaa kiyyaan hin gudeedame. Kana qofaa miti haati koo intalli koo kanan gootu jette abbaa buddeenaa koo na ulfeesse kanan sin barbaadu jette isarratti dhiira gara biraa jaallatte. Kun immoo ajaa'iba mitiire dubartiin dhala ishee arguu dandeessu umurii kana keessatti intalli koo kanan gootu otoo jettu ofii fi gaa'ela ishee kana diiguun nama kana waliin akka ijoollee maraa jalqabe. Namni kun immoo kan inni barbaadeeniif jaallateen otoo hin taane mana ishee barbaade mana abbaan buddeenaa keenya bitee haadha kiyyaaf mallatteessee kenne kana jechuudha. Haati kiyya akka isa waliin taateen seera qabeessaan abbaa buddeenaa keenya kana ofirraatii ariitee nama kana waliin ta'uu jalqabde. Inni immoo mana kana gurgurtee hojii akkanaa yoo na jalqabsiiste malee na waliin hin taatu jechuun haadha kiyyaatiin kokkeetti qabe. Haaftiif lafa lakkii nama kana abbaan manaan kee kuni gaarii otoo jedhaniini diddee mana kana gurgurte. Abbaa buddeenaa keenya kana waliinis maallaqa isaa hirate. Battaluma maallaqa kana nama jaallatte kanaaf kennitee anaa fi obboloota koo bakkeetti nu mancaaste mana kireeffattee nu jiraachisuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan inni haaraa kun maallaqa ishee kana erga harkaatii fudhatee booda irraatii galagalee deemi jechuun gaa'ela isaa kana dura dhiisee akka abbaa manaa ishee durii haadha manaa isaa duraatti deebi'ee waliin jiraachuu jalqabe. Kana caalaa dhaloota abaaramaa ta'uun ni jiraare ofiisa kamiin sirraa asii haati koo akka ijoolleetoo ishee godhu ilmaan hamma kana baattee haati koo tasgabbii kan dhabde tasgabbaa'iin anaaf akkamitti mala. Erga haati koo mana kana gurgurtee mana kiraatti nu galftee booda hojiillee waan hin qabneef rakkinni mana keenyaa kan irra bu'e anarra. Isheen abbaa manaa ishee kanaan ganamuu ishee dhukkubsattuu taate ani qaama kiyya gurguraa dhiira jala deemaa sagaagalaa maallaqa fiduun jalqabe. Jaalalleen kiyya akkanani of hin ajjeesneef shoora taphate hoolaa hatee ulfanarraatii baasise. Yeroo booddee gaabbee sin barbaadu naan jedhee anaan nadhe. Aariin kansaas anaaf dabalamee beeluun mana keenyaa wanti nyaatamu wanti dhugamu dhabamuun dhukkuba sammuu yeroo natti ta'u anis jireenya kanaadha koof kana koo caalu jiraachuun jalqabe. Haadha koo jiraachisuu fi obboloota koo barsiisu jecha magaalatti godaaneen irra keessa dibadheen irra keessa uffadheen keessa kootiin garuu bukoo laaqame dhaloota abaarame abaarsa keessatti kan kufe ta'een jiraachuu jalqabe. Hiddi gudeeddaa akkoo kiyyaan eegale gaa'ilaan alatti jiraachuu yaaluu karaa akkoo koo balbala sanyii keenyaa rukute ana bira gahe. Anaan immoo cubbuu isaan oliitiin na dararuu jalqabe. Haati koo amma har'a yeroo nagaan ishee qotte deebi'u akka ishee godhu hin beeku. Jechi arraba isheetiin dubbatu jecha safuu fi daangaa darbaa maqaa addaa hawaasa keessatti ishee kennisiisudha. Anillee tarii yoo na tasgabbeesse jedheen nama qabeenya xiqqoo qaba jedhamu waliin qabeenya isaaf jecha gaa'ela
bira dhaabbadheen ture. Haa ta'uutii garuu ilaalchii fi kallachi koo maallaqa isaarratti qofa mana koo keessaa hirseen gara warra koot ergu darbee isa hatu darbee meeshaa mana keessaa gurguru yeroo ta'u narratti beekutti ofiisaa na dhiisee deeme. Dhalallee godhadheen akka hin hidhamneef ofii kiyya jalqaba gadameessa koon cufe. Booddee garuu yeroon ilaalu anatu gadameessa koo cufe toon taane cubbuu kaleessan dalagaa ture boqonnaa waan narratti dhabeef dhala argachuu hin dandeenye. Waggaa 7 guutuu dhala godhachuudhaaf jedheen naman waliin ciise kam waliin iyyuu of dhorkii tokko malee waliin ciisaan ture. Haa ta'uutii garuu ta'uu hin dandeenye. Dhumarratti abdii kuteen haala mijeeffadheen gara biyya hambaat godaane. Mana maadaamii keessa hojjechuun jalqabe. Maatii koof haadha koof obbolaa koof jiraachaan jira. Manas biteeraa. Haa ta'uutii garuu akka isheen deebistee goyyomteen gurgurreef maqaa kootiin hin taasise. Haati koo intala haadha isheelleen amanne jechuun na abaarta. Haa ta'uutii garuu bor gurgurtee bakkee keessatti nagatuu waan dandeessuuf sanaaf jedheen jalaa qabe. Takkaa gaarii takkaammoo gaarii kan hin taane takkaammoo kan nagadsiisu takkaammoo kanan garaatti jabaa natti taatee haati kooyyuu fuulishee fuula sagalee anaaf. Seenaan koo kanarraatii baratamu qabaatee miti. Haa ta'uutii garuu cubbuun takkaa hidda keessatti karaa banate dhaloonni sun sanyii godhatee akka hin babal'anneef maqaa tokkoon akka hin waamamneef hangam akka uumamni nama lolu isinitti himuuf har'aa karaan ittiin cubbuu dalagnu mataa keenyaafis ta'e dhaloota ufuuf abaarsa keenya lakkoofsa hin qabu. Tariimmoo kunumtuu nama tokko biratti gowwummaadha. Sababiinsaa namni hedduu kan namni jedhu dhagahuurra miira isaa dhagahuutu waan hundumaarra isaaf caala. Dhaloota kana keessatti abaarsi kufuunsaa kan beeksisu mallattoon jalqabaa dhaloonni kun yeroo kamiyyuu caalaa miira isaa jaallachaa miira isaa baay'ee jaallata. Miira isaaf jedhee gaa'ela isaa diiga. Miira isaaf jedhee ilmaan isaa bittinsa. Miira isaaf jedhee ijoollee uumaman lubbuu isaanii balleessa. Bakka miirri isaatti toletti qofa tasgabbaa'ee jiraachuu barbaada. Kan nama jibbisiisu immoo miirri tasgabbii namaaf hin kennu. Har'a gaarii tolaa yoo ta'e bor immoo faallaasaa ta'a. Dhaloonni hubannaan isatti hir'ate miira isaa qofa jaallata. Safuu haadhaaf abbaa isaarraallee dhimma hin qabu. Karaa kiyya dhaloonni baduu ni danda'a jedhee gonkumaa hin yaadu. Inumaa darbee kanan godhiin kana maaliif goota yeroo jedhamu maaliif natti dubbatte atiyyuu akkanan turre jechuun haadhaaf abbaa maatii isaatti quba qaba. Wantin dubbachaa haasa'aa jiru laayyoo miti. Tarii argachuuf dhabuu jireenya keenya har'aa kaleessa wanta maatiin keenya hojjetan hurufa isaan keessa bahantu kanaan nu gaheera. Hedduun keenyi ni hojjenna ni fiigna boqonnaa hin qabnu. Haa ta'uutii garuu wanta harkatti qabamu immoo ofirraatii hin qabnu. Hedduun keenya immoo jabaannee namaaf gaarii jabaannee namaaf tolaa ta'uun yaanna bu'aansaa immoo faallaadha. Kanneen abdii godhannuun ni ganamna. Kanneen nyaachisnee dhobaasneen waraanamna. Kanneen wabii nuuf ta'u jennuun ragaatu nurratti ba'ama. Kuni mallattoo dhaloota abaarsa qabu. Hundumti keenyiyyuu dammaqnee abaarsa kana ofirraa haa kunnuun jireenya jiraachuu qabnu jireenya nuuf malu haa jiraannuun nuuf qofa otoo hin taane dhaloota bor nurraa dhufuuf daandii haa sirreessinuun dhaamsa kiyya. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatti ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatii illee waa hedduu akka beektan hubattan irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana baay'ee jaallattaniittu. Maarree laayikiin goone yoo ta'e taajjabbii keessa nuun galchure laayik gochuun yaada isinitti dhaga'ame illee komentii jalatti barreessuun jajjabina keessan naaf mul'isa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Oolmaa gaarii.
Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aati illee waa hedduu akka beektan hubattan irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana baay'ee jaallattaniittu. Maarree laayikiin goone yoo ta'e taajabbii keessa nun galchure laayik gochuun yaada isinitti dhaga'ame illee komentii jalatti barreessuun jajjabina keessan naaf mul'isa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Oolmaa gaarii. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aati illee waa hedduu akka beektan hubattan irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana baay'ee jaallattaniittu. Maarree laayikiin goone yoo ta'e taajabbii keessa nun galchure laayik gochuun yaada isinitti dhaga'ame illee komentii jalatti barreessuun jajjabina keessan naaf mul'isa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Oolmaa gaarii.